በአጠቃላይ ያሉን ትምህርት ቤቶች 3106 ነው። ከዚህ ውስጥ 1328 የሚሆኑ ትምህርት ቤቶች አንድም ተማሪ አላሳለፉ። የማታ ትምህርት ተምረው ከተፈተኑት ተማሪዎች 16541 ተማሪዎች ተፈትነዋል። ከዛ ውስጥ ያለፉት 12 ተማሪዎች ብቻ ናቸው። ምን ያስቃል? አካ ወሊገላት ማንኒ በርኖታ ኩም ሰዲ ፊ ዲበ ተኮ ፊ ጃሃ ቆሩም ሰቢያ ረሳ ኩታ ኩላማ ቆሬ ኬሳ ማንዲ በሩምሳ ኩመ ተኮ ፊ ዲበ ሰዲ ፊ ዲደሚ ቶርባ ናምኒ ተኮልን በረታን ተኮልን ሂንደበረ ሐሳዋ ሚኒስቴራ barnoota Birhaanuu Naggaa akkasuma galgala kan baratan nama kuma kudha jaha qorumsa fudhatan keessaa nama kudha lama qofatu dabre waa takkallee nama hin kofalchiisu hin kolfinaadha. Mee waa'een qorumsa baranaa kan raajii ta'e kan bara dabre irraa wayyaa taha jedhameetiin eeggamaati ture. Sooshaal miidiyaa kanarratti mee waan hayyoonni adda addaa ichaati jiran. Inni kaan Profeesar Birhaanuu galatoonfataa, inni kaan ammoo Profeesar Birhaanuu abaaraa, inni kaan ammoo barattoota irratti wanni kun sababni isaa kan barattootaati kan jedhu barattootatti quba qaba. Mee maaltu jira sooshaal miidiyaa kanarratti maaltu jedhamaatiin jira? An haga tokko namoota itti dhidhaadhu akkasuma barattoota itti dhidhaadhu irraallee waan dubbiseerraa jechuudha. Akkasuma waan ofiitiyyaa taajjabe irraallee hana abduu moobaala biraahii bagarra deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isin jira. Jalqaba irratti wanni kun irraa dubbatuudhaa fi waan hamilee namaa tuquudha. Dhugaa dubbachuufaan dhiifamaan isin jira. Akkaataa barataan nama 800 nama 800 barumsa baratee bu'aa isaa isa eegu bu'aa malee hafuu jechuun akkuma walii galatti 800 jechuudha. Bu'aa malee hafuu jechuun nuti irratti ol baanee akka barbaanne jechuudhaa fi hamilee isaan kanaatiif akkasuma tarii dhugaa isaanii taasisatti dhukatteefillee sirrii miti jechuudha. Haa ta'uutii waanuma jedhame waanuma sooshaal miidiyaa kanarratti jedhamaa jirudha. Adii kanumarraa dubbachuuf jechuudha. Kanama dhuunfattan dhiifamaan isin gaafadha. Waan sammuu nama tuqu jechuudha. Ilmaan hiyyeessa tos keessa jira kan abdii isaa kana qofaadha. Tokko fakkeenyaaf yoo qabxiin kiyya hafteen hin dalagadha. Yoo qabxiin kiyya hafte akkas godha kan jedhu jiraachuu danda'a. Irguddaan ilmaan hiyyeessaa kan abdiin isaa kan abdatan rabbii abdiin isaa waa'ee barumsaa yookiin firii qorumsa isaa kana qofa kan eegaa jirutu jira waan ta'eef jechuudha. Tole hayyee akkuma isin beektan waan kana jalqaba gaafa eegalamurraa hayyoonni hedduun jechuudha waan baratame qorumsaaf dhiyeeffama barataadhaaf dhiyeeffama kan jedhurraa osoo hin barsiifamin akkamitti qorumsi jabaata kan jedhu namoonni hedduun qeeqa garaagaraa go'aa jirani ammoo akkasuma kun akka beenaalitiitti kanarraa laalama waan ta'eef sirriidha. Barataan tokko yoo gartee laaffinaan jalarraa ol dhufeyyuu asitti qalalameetiin qulqullaa'ee hafuu qaba jechuun akkuma gartee jalarraa ol laafinaan dhufe akkasumatti laafinaan qorumsaan fudhatee dabruu hin qabu kan jedhu namoonni hedduun irratti kan jajjabeessan illee jiru jechuudha. Duuba bara dabrerraa ni baratama. Fakkeenyaaf barataan namoota hedduu fakkeenyaaf asirratti kan hin amman tana gaafa illee ammas kan dubbisaa ture ijoollee fira kiyyaallee jechuudha. Gaafa jalqabaarraa jechuudha waggaa kana keessa waggaa dabree akkas nama godhanii jira waan ta'eef keessattuu haga gartee Profeesar Birhaanuu dhufe waan akkanaa kanatu jira waan ta'eef nuti yeroo keenya guutuu qo'achuu irratti barumsa irratti dabarsaati jirra. Fatanaan kunoo akkuma bara dabre godhan san nullee nu godha waan ta'eef kan irratti xiyyeeffannee jira jechuun waan waggaa dabre akkas ta'eef barattoonni haga tokko xiyyeeffannoo irratti kennaniiti irratti hojjetaa turanii akkasuma ammas kan bara dabre sanirra qabxiin barattoota ni wayyaa jechuun kufaatiin sun ni wayyaa jedhamee jechuudha kan eeggamaa ture. Dhugumatti qabatamaan namoota fira kiyyaa akkasuma gartee namoota wal beeynuun hedduu kan gartee gaafa isaan barumsarra jiranillee kan naajitaatiin turan ammas akkasumatti waa wayyaa kan eegaatiin turan hatta ijoollee takka fakkeenyaaf irra qabxii jechuun niitoorkiin biyya didee qabxii nu ilaalan namoota hedduu kan naasa ergan jechuudha. Achi iskiriinshoot godhee achi deebisuu qaanfachaatiin ture. Sodaachaatiin ture yoo caljire iskiriinshoot kan achi arge bara nama qabxii fakkeenyaaf kan 100 200 150 nama kana fi dhufaa jira jechuudha. Kana iskiriinshoot godhee yookiin ammoo gartee waraqaa kanaa guutuu achi deebisuu yoo sammuun isaa tuqamte hookaa jedhu namoota kanneen yoo dhugaa feetan jechuudha jalqaba akka kiyyatti akka nama tokkootti jajjabeessa akkana barana waan akkanaatu jira cimina keetii irratti waan hundaa yoo miti waa'ee barumsaa irratti waan akka jechuudha akkanuma akka yaani ni jiraami tamo obbolummaa jechuudha akkasii jechaanii hamilee itti horaa osoma inni waan kanan eegalinu akka wanni kun dhufu waan jechuun sooshaal miidiyaa irratti kaleessaa fi dheengadda kan haasamaa ture akkasitti deebisaa ture isin jechuu barbaadeeti. Duuba barattoota ani cimaadha qabxii 600 ol fiduu danda'a jedhee namoota gartee ufti jechuun akkasitti tilmaama jechuudha. Akkasuma tilmaamaatiin turan faaratu qabxiin ka jalaa hafe akkasuma ka qabxii xiqqaa fidan 200 kan fidan jiran jechuudha. Duuba kana yeroon akkasitti haala sanii waliin ilaalu waan bara dabreera tilmaamaanii irra wayyaa tahaa jedhameetti kan yaadamaatiin ture jechuudha. Kana yeroo isin jedhamu jalarraa barsiisummaan jijjiirama jechuufi miti garuu waan achirraa baratameef barataan haga tokko bakka gartee qo'atuu jedhamusaa irratti akkasuma gartee barumsa irratti yeroo isaa dabarsu irratti xiyyeeffannoo kennuuf isaan irratti jijjiiramni jira kan duraanii caala kan jedhuuf jechuudha. Tole hayyee kanas haa ta'u sanis haa ta'u amma akka inni taa'ame jechuudha. Mana barumsaa akkuma mareefuu gartee fakkeenyaaf Profeesar Birhaanuu Naggaarraa dhageessan kana jechuudha. Mana barumsaa biyyattii keessa jiru akka waliigalaatitti jechuudha. Mana barumsaa 3106 keessaa mana barumsaa 1376 ifam
kuma tokko dhibba sadii fi torbaatamii jaha guutumatti barataan tokko illee hin dabarreedha. Durii naati fakkeenyaaf yoo barataan mana barumsaa tokko keessaa guutumatti hin dabarre yoo jedhamu ajaa'iba nuti taa'aati ture bara. Amman tan ammoo mana barumsaa kuma tokkoof dhibba sadii fi torbaatamii jaha barataan tokko illee hin dabarreedha. Dur kaardii keenya irratti yeroo agarru maal jedhamaati ture seetan. Meechuun sababoota fakkeenyaaf sababoota garaagaraa kan hayyoonni jedhan itti achi dabarraa. Kaardii irratti dur gubaran ni yaadatanii fakkeenyaaf barataan tokko mana barumsaa seenee baratame gonkuma qabxiin zeeroon hin kennamuuf waan jedhu tokko jechuudha. Jechuun jala murame jechuudha. Barattoota waliigala 800 fi 42 fi wayi keessaa barattoota 27 wayi qofa dabre jechuudha. Barattoota 800 wayi fataname keessaa 800 wayi ni kufan jechuudha. Kara parsantiitiin parsantii 96.8 ni kufan jechuudha. Akka paarlaamaa biyya keenyaa jechuun filannoo biyya keenyaa kagaaf wayyaanee tarii ammallee xiqqashoo akkasuma fakkaata. Parsantii 98 parsantii 96 muhanni ka jedhamu akkas fakkaata. Parsantii 96.8 ni kufan jechuudha barattoota baratan kana keessa jechuudha. Parsantii 3.3 qofa jechuudha. 3.2 3.3 qofatu dabre jechuudha. Qabxii eegamu dhibbeentaa 50 ol ka fide san jechuudha. 350 ol warra fideedha. Fakkeenyaaf lakkoofsaan jechuudha. Kun hedduu takka nama gaddisiisa. Eessa seena dhaloonni kun? Eessa seena nam baratan 800 barana fatanameetiin bu'aa isaa eeggataa jiru ilmaan hiyyeessaa akkasuma gartee kan abdiin isaa kana tokko fakkeenyaaf hayyoo qabxiin na jalaa fe yookiin ammoo barumsa sammuu kiyyaaf baradhee an akkana dalagadha jedhee kan yaadu jiraatu danda'a. Kan ammoo abdii fi abdiin isaa kana qofaa nama hedduun barka abdii muratutu jira. Kan abdiin isaa guutumatti kana qofaatu jira. Kun akkam taaka jedhu gaafii namoota hedduuti akkasuma yaaddoo namoota hedduuti sooshaal miidiyaa kanarratti dhiifama isin jenna ka waan homaa gochuun hin danda'amu. Tolaayyee waan hayyoonni jantiin isaaniis deebi'a. Kan barattootatti quba qaban illee jiru. Waan barumsi biyya sanii yookiin ammoo waan laafina qabuuf tarii gaafuma wayyaaneetu guutumatti waan laafina qabuufi amma bu'aa isaa qorumsaan fatanuun yookiin fatanaadhaan waan kana laaluun madaaluun sirriidha. Inumaa biraanuuf harki dhahamuu qaba namoonni jedhan jiru. Kan isin jedhu kaadiree miti beekina mootuma gartee akkanumatti hayyootuma qulqulluu jechuudha kan sooshaal miidiyaa kanatti yaada isaanii garagaraa kennatan kan faallaa mootummaa ta'anillee jechuudha. Namoonni kana jedhan bal'inaan jiru. Inni kaan homa kanaa wal fakkaatu barataan xiyyeeffannoo barumsaaf hin kennine akkasuma sooshaal miidiyaa dijitaala ta'etu qalbii barattootaa jeeqaatii jiraa kan jiru bal'inaan sooshaal miidiyaa kanarratti kan yaada namootaati kiyyaa miti kan barattoonni na of oolchaa. Bal'inaan kan deemaa jiru sooshaal miidiyaan yeroo dijitaala ta'e taphni adda addaa geem adda addaa keessattuu TikTok hanga dhufe kana jechuudha. Haga TikTok dhufe kana barataan isa kanaan qalbii isaa booji'amee jira. Akkasuma sooshaal miidiyaadhaan adda addaa barataan tokko yeroo kutaa 8 bira ol dabre keessattuu namoonni magaalaa keessa jiraatanii ismaartifooniin laazima harka isaanii seenaa warra isaanii maatii gartee harka qalleeyyoo ta'e malee irra guddaan isaanii ni bitanii fi biraatti dabalataan kompiitara yoo argatuu danda'a. Kun ammoo sooshaal miidiyaa neetwoorkiin bakka hundatti iyyuu babal'atee jira. Waan qalbii namaa harkisu anaa fi attis yoo barataa ta'uu baanne TikTok kana yoo seenne fakkeenyaaf yoo duraan sa'a 3 sa'a 4tti karaaftu taate osomaa TikTok kana osomaa geem kana kadaaraa dibatu fi osoo geem kana gartee fakkeenyaaf barbare iyyatti uf naqu osomaa laaltu osomaa kofaltu osomaa wanni bashannansi fakkaatu yeroo hirribaa dura sa'a 3 yookiin sa'a 4tti raftu sa'a 7 sa'a 8 yookiin akkasitti bari'ulle namuma akkasitti osoo geem laalu edanatti bari'een qaaxiraa bure nama jedhuun argaan. Nama hedduu jechuudha namoota walitti dhiyaannuun keessaa jechuudha. Kuni barataallee ni mudata. Kuni waan nama wal shakkisiisuu miti. Kabiraa ammoo rakkoo baruu fi barsiisuu keessatti kan jiru irra guddaa amma sooshaal miidiyaa kanarratti hayyoonni garaagaraa kan jechaatiin jira jechuudha. Dura tokkoffaa akkuma gartee jalqaba irratti jenne barataan jalqaba barachuudha qaba. Fatanaadhaan akka gaariitti qulqullummaadhaan qoramuudhaaf qulqullummaan baratuudha qaba. Barataadhaa fi barsiisaan gahaan jira, kitaabni gahaan jira, akkasuma manni barumsaa laayibarariin ni jira. Barsiisaan ammoo gartee mindaa bareeda qaba. Barsiisaan ufitti amantummaadhaan yookiin ammoo gartee qalbii guutuudhaan barsiisaa jira. Barsiisaan yeroo mana barumsa barsiisuu irraa hojii biraatti barbaadataa jira sababa mindaati yookiin ammoo sababa gartee achi keessa mirgi barsiisaadhaa guutuun hin eegaminiif kan jedhu namoonni hedduun bakka kanatti hayyoonni hedduun kan quba qabaa jiran jiru jechuudha. Barattoonni keenyas wanni kun waan guutuu biyyattii waan ta'eef bakkeenyaa fi nama 27 qofa jechuudha. Akkuma reefuu dhageessan warra galgala fataname keessa siqim jedhee bari nama biraan hin nama kofalchisu maaliif kofaltanii jedhee bari nama 16,000 fatanaa fudhatan keessa akka biyyaatitti nama 12 qofa dabre nama 12 beekika nama 12 dabreedha. Jechuun hin dabare jechuu gabaabdumatti. Akkuma barataa biyya keessa 800 fi wayii keessa namni 76 qoftiin qabxii isa dabarsu gartee kan 150 jedhan san argate san 16 keessa nama 12 darbe jechuudha. Siqim jedhe uummanni kofallaaniin bakka inni haasawaa jirutti uummanni kofallaan jechuudha. Waan nama boochisu malee waan nama kofalchiisuu dhugaa dubbachuuf illee jechuudha. Haa ta'uuti anamma akkanatti achi yeroo laalu jechuudha wantoota tokko yeroo wal laalu barattoonni bara dabre irraa fakkeenya fudhatanii barumsa isaanii irratti xiyyeeffatuun waan nama wal shakkisiisuu miti. Barataa aniin kufa jedheetiin uf murteessee yoo taate malee jechuudha.
jijjiiramni jira maaliif argee jira waan ta'eef jechuudha. Kan biraa sooshaal miidiyaa kan jenne fakkeenyaaf barattoonni amma akka biyyaatti tokkoffaa bahan asumaanuu jechuudha barattoonni fakkeenyaaf akka biyyaatti tokkoffaa bahan intarneetaan faadha Finfinnee irraa jechuudha akkasuma gartee Bilaal isa kana faadha jechuudha kan qabxii akka biyyaatti qabxii olaanaa fidan jechuudha. Warri qabxii olaanaa fide kunniin warra magaalaati mana barumsa dhuunfaa keessatti warra baratan warra wanti amma jenne kunniin hedduu mijatuuf kan neetwoorkiileen hedduminaan jiru akkasuma gartee maatii warra waa qabu maaliif warra mana barumsa dhuunfaatti barateedha jechuudha. Silaa warra kanatti heddummaata ture. Tokko gartee kan suusii jimaa akkas jedhulan jiru sun ammoo waan haaraa miti. Wanni haaraa inni ammatti nama sammuu nyaataatiin jiru TikTok jechuudha. Duba karaa TikTok yoo kan fudhannu taate irra guddaa amma manni barumsaa 1327 jedhame san keessa ilmaan hiyyeessaa ilmaan baadiyyaati jechuudha kan gartee wanni kun isaan mudate jechuudha. Waan hedduu takka nama gaddisiisu. Warra maaliifi mana barumsaa fakkeenyaaf dhuunfaadhaan barsiisu kan akka Finfinnee akkasuma gartee manni barumsa dhuunfaadhaan magaalaa wayyaa keessa jiru kanneen jechuudha kan gartee qabxii akka biyyaatti iyyuu akkasuma qabxii bareeda fide jedhameetiin sooshaal miidiyaa kanarrallee deemaatiin jiru jechuudha. Fatana nama qofarratti yoo xiyyeeffatame yaa jira keenya barataan cimaan akkanatti osoo hin qo'atin uumamaan ni jira barataan cimaan osoo hin qo'atin osoo akkanumatti fatanaa kennanii fi kan aga kutaa 12 kutaa takka irraa kutaa 12 nama namuuf beeku kan tokkoffaa bahaatiin dhufan kan amma qabxii nama qaanfachiisu kan argatan jechuudha. Osoo akkasumatti iyyuu akkuma jedhame san qorumsi jabaateetu maanfataname iyyuu namni hagana nama kuma fakkeenyaaf nama kuma 16 keessaa nama 12 dabre oguusin jedhan jabina fatanaa qofanatti hin fakkaatu. Dhiibbaan garagaraa kan sooshaal miidiyaa kan jedhame kun illee jiraatu iyyuu dhugaa dubbachuuf kuni waan hamilee nama cabsuudha. Kuni barataadhaa fi waan sammuu isa jeequ jedheeti yaada. Eessa abbaa isaa seena namni 800 kun immoo akkuma gartee fakkeenyaaf jalqaba ittiin qeeqamu kana TikTok keessatti galee taap jedhamoo hannatti seenamoo biyyaa bayamoo moo hiriira baheeti karaa cufamoo maal godha ka jedhu gaafiidha jechuudha. Hedduu takka garaa nama nyaata. Anaafis yoo taate akkam ifaaje ilmaan haati hiyyeessaa narraa xumure barana yuunivarsiitii narraa seenaa yuunivarsiitii mootummaa narraa danda'a akkas jedhee kan abdiidhaan eegu ilmi kiyya barataa jabaadha ani nama gartee dhuunfaadhaan wal beeynu an barana 600 oliin fida kutaa tokkorraa haga ammaatitti tokkoffaa malee hin bahu lammaffaa malee bahu sadaffaa malee hin bahu qabxii olaanaa fida jedhee garuu qabxiin inni fide kan nama qaanfachiisu namoota hedduu ofii kennallee agarra jechuudha. Hagamuu yoo gartee fakkeenyaaf akkuma jedhame kana TikTok maal yoo ka jennullee kan ta'u taate dhugaa dubbachuu fi sadarkaa kanarraa waan gahu natti hin fakkaatu jechuudha. Ammoo namoonni tokko gartee fakkeenyaaf qulqullummaa barumsaa salphumatti akkanatti qorumsa qofa jabeessaniitumaan barataa kuffisuudhaan qulqullummaa barumsaa kan dhufu hin jiru barsiisuu irratti yookiin ammoo fuula duraa fi qulqullummaa barumsaa sirreessuudhaaf waan yeroo dheeraa gaafatu waan gartee qorannoo saayinsiidhaa kan hayyoota hedduudhaan yeroo dheeraadhaaf gaafatu malee waan akkanumatti ministeerri tokko yookiin ammoo warrumaan biyya bulchaa jiru qoftiin godhuu miti kan jedhulleen yaada garagaraatti jechuudha kan isaan kaasaatiin jiran. Duba haalli deemaatiin jiru kanaa jechuudha. Walumaa galatti garuu namuu waan barbaade waan itti fakkaate haa dubbatu malee kuni warra qorumsa kana fudhatee fi gadda guddaadhaa dhiifamaa nu hoffolchaa isiniin jechuu barbaadna ka. Akkasuma warra akka biyyaatitti qabxii olaanaa qabxii guddaa fiddan akkasuma warra qabxii seensa yuunivarsiitiidhaa argachuun amman tana waan guddaa ta'eeti jira warri san argattanis baga gammaddan jenna akkasuma immoo warri qabxiin kun isin jalaa hafe akka guutuu biyyattiitti waan ta'eef balaan uummataa wajjin balacoo akkuma jedhamu san carraa biraa ka jirutti fayyadamaati osoo abdiin murannee barumsa keessan itti fufaa isiniin jechuu barbaadna ka. Ani Abdul Rabduu Moobaala Biraay hanga qophii biraatti waliin deebinutti nagaan haa tura.